kabajamtoota shanyii xiyya kabajamtuu ulfaattu qeyroo harargee dargaggoo fi shamarran babbareeddu akkasumattis shanyii xiyya kabajamtu siikoo mandoo bareentoo Oromoo dargaggoo fi shamarran babbareeddu ergaan kaleessa isinitti dabarfadhe waa'ee lola wa isin jidduutti tahee numa obboleeyyaniitu wal godhee jechuu harreen lama wal dhiittulkaa walirraan cabsitu ergaa kiyyanaa dhageessanii lola isin jidduutti deemaa jiru narraa dhaabuu keessaniif akka maleen isin galateeffadha maqaa keessan kabajamaadhaan akka malee naa galatoomaa kanatti aansuudhaan namoonni ergaan ijoollee qeyroo tana lola kana narraa dhaaban waan abbaan fedhe dhaabuu hin dandeenye ijoollee tana niin gurguddifadhe amala kiyya beekani amala isaaniitiin beeka waan inni natti hin taasisinaa jeen natti hin taasisan narraa dhaabaa waan hin jeen narraa dhaabanii jechuudha. Tagaafa kansii koofii mandoo fi walloo jidduutti taate naatu dhaabsise tajimmaa fi harargee jidduutti natti buute naatu dhaabsise kabajaatii jechuudha. Kaani qabsaawaadha maali jee ani qabsaawaadha jee miidiyaa kana gubbaa Oromoo juu tokkolleen dubbatee hin beeku kaan nama rabbiiti juu waa'ee ijoollee sanaa takkaa dubbatee hin beeku dhaabsisuufillee dubbatee hin beeku dhimmatti kennee hin beeku Oromummaan tun tami ijoollee wal fixa ati calliftee teessu tami qabsoon ati qabsooyte Oromoof dhimmumatti laata waa'ee ijoollee tana wal fixuudhaa jechuudha. Maal qabsooyte boo Oromoof ati ijoollee tanatti hin laalin qeyroo tana addaan hin dhorkin akkanumatti harrama rabbiiti jetta ani Oromoodhaan qabsaa Oromooti jetta afaan keetiin callisi nama rabbii akkanaan agarranii qabsaa Oromoo akkanaan agarree qabsaan Oromoo uummata isaatiif dhimmama ilmaaniif jalatti gurguddisa namni rabbiitis tarsiimoo nama haaya ta rabbittis hin jirtan ta Oromoottis hin jirtanii waan kanaa waan sanii jirtanii isiniin beeku jechuudha isin warri gurguddaan kun maalumaan jaa'ooyi. Isin naa galatoomaa dargaggoo fi shamarran lola kana narraa dhaabdan miidiyaa gubbatti